Ashama Angalaanaa Balaay daqiiqaa tokkoof walakkaa keessatti odeessaalee gurguddoo guyyaarraan isinitti hima. Gareen ogeeyyii wal'aansa onnee abbaa warraa fi haadha warraa Ameerikaa jiraataniin hoogganamu Itoophiyaatti yeroo duraaf onnee namaa osoo hin saaqin wal'aansa kutaa onnee suphuu milkaa'aa raawwachuu beeksisan. Dr. Tasfaayee Taliilaa fi haati warraa isaanii Dr. Obsee Marid lamaanuu ogeeyyii wal'aansa onneeti. Ameerikaa jiraatu. Itoophiyaatti marmaaruun wal'aansa onnee isa Itoophiyaatti hakiima xiqqaan kennamu tola gargaaraa jiru. Teeknooloojiin alana Finfinnee fidanii dhufan $2 miliyoona kan baasu akka ta'e Dr. Tasfaayeen BBC'tti himaniiru. Qabsaa'otni Oromoo Eertiraa turan biyyattiin tasumaa Oromoon hiree isaa akka murteeffatu hin barbaaddu jechuun himatan. Qondaala duraanii adda bilisummaa Oromoo kataanii fi Eertiraa turan obbo Abbaa Caalaa Lataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yaada BBC'f kennaniin waan isaan nu godhanis hin irraanfannu, yeroo isaan karaa hamminaa dhimma Oromoo keessaa harka dhaban hin jiru jedhaniiru. Poolisiin Ispeen sababa balaa konkolaataa lubbuu jootaa fi obboleessa isaa galaafatee ibse. Miidiyaaleen biyyattii har'a akka gabaasanitti sababni balaa kanaa saffisa humnaa olii yookaan saffisa daandii sanaaf hin eeyyamamne ol konkolaachisuu akka ta'e poolisiin biyyattii ifoomsuu gabaasaniiru. Odeessaalee keenya kaaniif marsariitii keenya WhatsApp fi YouTube mil'adhaa kanarraa hanganumaa nagaatti.